What's up? Olma bultiris naga. Nagais banada. Jirtula. Uftani. Tole baga jiratan. Ega jirannani ya. Namni nagaa ol fuchuun inuma jiraaga. Baga jiraattanii yooyyaa babaaroo fafayyaa jedheen jira. Arran nan dhufe. Kaleessa yeroo wajjin haasa'aa turre hin dhaggeeffanne biyyoo hin dhaggeeffanne amma biyyoo akka ixaa dhaggeeffadheen dhageessee hiriira waraana deeggaruu jedhu tokko argitee OPDO waamte lasiif suni injira yeroo kamiyyuu jira argitee hawaasa keessa haji wayiitu deemani bar wanna gara mul'ataati hajiidha haji bar nama haji dhaqee hajjeetu dhageesse horiinaa kennaniituma dhageessanii jedheen gaddammoo dubbata amma mallasii boo'uudhaaf dhaqanii bar mallasii boo'uudhaaf dhageesse mallasii boo'uudha kan so mootummaan kamiyyuu Minilikiif utuu boo'anii barre du'e qurcaa'ee du'e cherchitti galee ciccitee du'e utuu boo'aniifi jira kun argitee sabuma kamiin keessa jira ani abbaa fiixaa diggoo jedhanii himbo Haile Sillaaseen kumnaan dhageesse Haile Sillaaseen kumnaan hiqqi jedhanii boo'anii jedhan natti mani gaani nargine gaafas ijoollee reefun jennaan amma taa'ee yeroon isa sana dhaggeeffadhu so saba tokko keessa jira jaallachuun mee Haile Sillaasee eessatti beekaa boo'aaf haji abbaa fiixaa diggoo jedhan isayyuu argite mee maalitti beekaa Haile Sillaasee buna wajjin hin dhunne ollooman qaban firooman qaban Haile Sillaasee maaluma ta'eefi boo'aaf Haile Sillaasee soo namni akkasii jira mootummaanis garee isa deeggaru garee isaa wajjin nyaate dhugaatti inuma bobbaafata inuma argitee qaba deeggarsa numa argata jechuun warra maabarasaa ta'e ka wajjin nyaatu ka wajjin ajjeesu ka wajjin murteessu jarri kun yoo Abiyyi du'e ni boo'a hiqqi jedhee boo'a sun injira sun argitee Harargee keessas jira bakka hunda gosa hunda keessa jira Gujii qabsooftu keessas jira Wallagga achii dhumataa jiru keessas jira namni Abiyyi boo'u warruma achi taa'ee kunoo gara Wallaggaa sana taa'ee eenyumarroo faana ajjeemne jedhee reediyoodhaan dabarsaa turedha miti maal bulchiinsi jira so an kan na dhibe kana isin hubeettu ba kan na dhibe kaleessa walakkaan illee akka soba ta'e beeka garuu hiriira Baalee Roobeetti qophaa'e kantiibaan magaalaa kantiibaan ammoo simaa inni wanna
quunnamtii hawaasaati moo hin beeku waanuma akkasiiti. Waan jarri lafatti gad dhaabbate chaayinii wannaa jara chaanaalii jaraan beeku. So waanuma akkasii wayiiti waanuma qabalee bulchitu wayii taatu hin beeku. Whatever. So nama argitee makalakaya ministeritti waraana mootummaatti dabalamu guyyuma hiriira kana agese namni 3,000 fi wayii galmaa'ee argitee ba wannaani bakkinu fuuchuu dinnaan amma 2,000 fi meeqa geggeeffamaa jira jedhanii argisiisan. Oraala tokko argisiisaniin beeku garuu 100 saa ta'u 1,000 saa ta'u. Ani ammallee wanni nama ajaa'ibsiisu kan Jimmaatii jedhani inni lammataa ammoo ajaa'ibni lammataa Jimma nama 4,000 tu galmaa'ee makalakaya ministeera ittisaatti dabalamuudhaafi jedhan. Guddoo nan ajaa'ibsiifne ka Jimmaa sun. Guddoo nan ajaa'ibsiifne yoo soballee ta'u yoo madhugaallee ta'e nan ajaa'ibsiifne. Kabaalee roobee akkamitti si ajaa'ibsiisa yoo naan jechuu dandeessan. Jimmaa takka qabsoonis irran turre nan beekamaa hundi keessan beektu. Eenyuuf hin dubbannu miti dhugaadhaaf dubbannu. Qabsoonis irran turre dhageessee hin miidhamne miti naannoon Jimmaa'itti. Garuu qabsoon irran turre madda qabsoon turre akkamumatti roobe baaleen hayyoonni hidhamee jiru jaratu quba qaba. Dhageessee har'a Wallaggaanu dhaqanii Harargee Baalee fi Harargeen naannoo Ilubaabooriif Jimma iyyuu dabballee ta'anii ummatummaan dargaggoon barsiisuu danda'u har'a. Akkamumatti mootummaa nama nyaataa kanaafi yoo mallee argite 3,000 illee ta'uu baate 5,000 ta'e 500 ta'e. Dhageessee akkamumatti kana ta'a. Kanani yaadaa buleeni maalan qofaa maaliifan itti rakkadhaa warra wajjin haasa'u isin baaneeti. Jarumaa wajjini dhageessee irratti mari'annaa jedheeti. Ilaan kan na dhibe nutu ummata Oromoo hin beekne moo ummata Oromootu waan isaaf hin ta'u hin beekne akkanan na wallaalchise. Amma bilisummaa argite bineensi gaaraatu burraaqanii jiraachuu ni barbaada bar. Burraaqanii jiraachuu barbaada miti akka barbaada. Isaafu bilisummaa mala hin beeka bar. Akka miidhama keessa jiru beeka. So har'a eenyu kan uf jedhe. Laki shawari sen. Malentan. Internet irratti yoon dhufe sin dhaqqabu sumatu ofitti jira shawari sen. Ya. Kanaafi yookaan namuma ofirraa waa barbaade namuma achuma mana keessa wajjin jirtan. So kanaaf argitee har'a sabni kun dhageesse akka callise beeka. Akka callise beeka. Riphee jira.
warri ortodoksii pheenxee islaamaa warrummaan waaqeffataa hundi riphee jira. Garuu kun gaarii ribuun gaarii beeku. Hamaan Tigraayin isa amma minbii jedhee argite kaa'e utuun ta'in Amaara isa bakka hundaa iyyuu utuun ta'in Oromoo callise sodaan. Baay'ee hamaa. Baay'ee hamaa. Hin arga bara. Lafti irraa fuudhamee Amaarrinis lafa bitti itti galti. Haga kana argaatuma ture. Dhageesse booda madaqaa tarii wanni jijjiiramaa. Dhageesse barrinis yeroo jijjiiramu haallinis jijjiirama. Kanuma jedheeti obsee eegaa ture. Haga laga xaafoo fi haga argite dhufee marreedha jedhanii lafa naannoo Finfinneetti deebifna hin jedhinitti hinuma riphee ta'aa ture. Haga namni waraabessi nyaatu, haga harkirraa citu, haga miidiyaan iyyu laxxi jedheetuma ta'aa ture. So achi dhageesse master plaaniin kanaan hin taata'e wassalaam alaikum. Akka hin dhaamnetti qabatu. Akka hin dhaamnetti. Sana booda akka jirutti siqaa itti galee jennaan akka jirutti qabsootti ka'e. So kana ijoolleen xixiqqoon anarra seenaa kana beekanii akkamumatti qabsoo isaanirraa fudhatame. Kana jara hin beeka ummanni ijoolleen roobee baalee Harargee Jimmaa Ilubaaboor hundi qabsaa'eeraa dandeettii isaa walirraa argitee dhageettii haa'uru malee. Garuu qabsoon immoo akka isarraa butame hin beeka kanas malee an ittiin himu waan ani barsiisaa jiru miti. Dhageesse qabsoo kanarraa butee beeta mangistitti galee Minilikiin haaromsuutti ka'e waggaa tokko keessa. Dhageesse namni ijoolleedhuma qabsoo irratti argite wareegamte kanaafuutu siidaa wayii bareedaa naannootti dhaabe gaarii. Dhageesse edda inni Hamboo dhaqeeti hawultii akka Ameerikaa keessa jiru isa wannaa keessa jiru san isa sanani dhageesse isa sanani argite Hambootti dhaamnaa jedhe. Edda nam afaaniin akka jedhee hojii asii addeebi'ee beeta mangistii keessatti waggaa tokko keessa qabrii Haile Sillaasee fi mangistuu irra gangalatee boo'aa suuraarra namu kaa'ee hawultiin diriirsaa. So kana ummata beeka miti. So kanaagaa kan ijoolleen dhumataa turtee baadiyyaa kaabaa kibbaa. Kana miti gaa akkasitti harkaa butame. Malee taa'ee danda'a wannarra taa'ee nama arrabsuu fi Oromoodhaaf jedhellee utuu arrabfame gaarii. Achi Oromoo irra taa'ee Oromoo arrabsa. Dhageesse kanaagaa kana mangaafaa kan jedhaa ture eenyunni qeerroodha. Dhageesse sabni amma immoo gargaarsaaf itti duulchisanii isa Oromummaa Yihuudam jedhee hiriira ba'uudha. Takkaa Tigraay nu wajjin hin dhaabbanne haga nuti lolaa turre hin dhaabbanne. Ummanni Tigraay hin dhaabbanne. Ribee lolaan jiraatu nu wajjin hin dhaabbanne. Guyyaa tokko namummaan tokko gadi ba'ee kan Tigreen Oromoo wajjin hin dhaabbanne nan beeka. Garuu har'a kaleessa nu wajjin hin dhaabbanne har'a dhumuu qaban hin jenne hin jedhus wanna akkasii hin qabnu. Oromummaan dhageessee onneen Oromoo na keessa jira waan ta'eef ani
saba birmaduudha Oromoon birmadu. Birmaduun karoora kanaan qabu. Kanaaf so har'a garuu Tigraay yeroo nuti wannaa ta'a turre sanallee walgahii irratti illee waa gaafatan. Dhageesse qeerroonis argitee ammaatteetti jennaan likkilikkinnaas gabbaalleen jedhee abbaa saayee qofa. So argitee garuu hiriiran baane Oromoo irratti takka Oromoofis hiriiran baane Oromoo irrattis hin baane akka Amaaraatti. Amaara har'a argitee namni akkamumatti hidhatee dhaqee wajjin dhaabbata moo qawwee fudhatee tarii gaara seenuuf. So warri naannoo biraalleen yoo karaa dhabe dhageesse yoo dide abaa'oo jedhama yookaan kaabaa'oo jedhama tarii sodaa kanaan warri fagoo jiru warra akka Jimmaa Ilubaaboor kuni dirqamaan argitee qabsaa'ootti jaratti dabalamuu ni danda'a. Dhageesse kuma dhibbaanu garuu kan gara gadii boorderii irra jiru qabsoo kaleessaa waggaa meeqa beeku kan akka jiru nu irra guddaan faamilii nu biyya alaa jiru ka argitee hundinuu asii galee salphatee baqatee addeebi'e hundinuu nama mata mataatti irraan dhume hin jiru irraan dhuminiin hin jiru. Baay'ee bara Haayile Sillaaseetti dargii irraa qabe xiyyaara yeroo jalqabaatiif namni rukutame baale. So har'a akkamitti boorderii irra jiran dhageesse namummaanuu baqatee hiree barbaaddatuyyuu akkuma koo xaaxxe jedhellee baqatee biyya alaatti hin ba'uu danda'u roobe keessaa ka'ee kaaba Tigraayin naqee maal godhame? Tigraayin naqee maal godha? Waraana South Sudaanii dhaqee gargar dhowwaa ture. Waraana UN dhaqee argite Siraaniyoon dhaqee lolaa ture. Rwanda Burundi dhufee araarsaa ture. Waraana kanatu dhaqee mulluq jedhee daaraa ta'ee gale. Maaltu gale achumatti allaattii nyaatte. Allaattiin Tigraayin gagabbateerani wallahi. Ugarabtoo kanaafuu achi hin deemu. So akkamumatti waraanuma Itoophiyaatti dhaqee dabalama. Waraana nama gudeedutti dabalamtaati. Waraana sibinnaa qabutti dabalamta. Yoo horii nyaattillee yoo duutee allaattis nyaatillee waraana sibinnaan qabnetti akkamitti dabalamta. Waraana Muusaan hin ijaaramin. Waraana argitee nama tokko irratti hundaa'ee ijaarame. Waraanni kun argitee dargiin kan harkaa qabu dhufee argitee akaa'ee balleesse mallas. Inni kun garuu hundan cabsine warri kaan duraanuu homaan beektu warra hoogganoota immoo irraa hidhee isa kaan ajjeesse. Isa kaan ari isa kaan xorataa baase. Dhageesse har'a malee hundi isaanii booji'amtoota Tigreeti. Hundi isaanii Biraanuu Juulaatti jalqabii walaa eenyu jedhii warri argitee afaan gugurraa ta'e kun Tamboodhaa fi Jimaadhaan hundi isaanii booji'amaa isaaniiti wal beeku. Hin beekti Tigreen. Dhageesse hin boojite hundayyuu waan jarri hojjetan beektiin. Onne jara beekti. Dhageesse Ika ya jiva mazag mare jette mara goiti hirteti. Warra nyaata hirufa warra argite magazena keessa boqu. Buskuta waraanaaf ergisiisufa garuu maraga shamballi wayiifaa waan akkasitti qoqqooddeet dhageesse. Hunda isaanii beekti onne isaanii hunda isaanii beekti. So amma jara kanatti dhattee dabalamte maal goota? Dhageesse kanaafi
rabbi sinaa gargaar. Rabbi sinaa gargaar. Kanuman jedha. Gaaffii ani amma kaasammoo mee of gaafadhaan isinis wal gaafadhaa. Maali inni rakkoon keenya? Dhageesse? Waan sabni kun hin barbaanneti gaafannee laata nuti. Moo sabuma kanatu dhageesse? Hin fedhu moo maali inni mee rakkoosaa? Ka barbaade filatee ilma abaluutitti beekan ilma nama miine ka guddifate filatee guyyaa tokkotti buleen beeku. Kana wanni gaafatame lafa isaa irratti takkaa ciisinyaa ta'e kana wanni gaafatame. Dhageesse? Lafa gurguramaa nama gurguramaa argite. Sangaa gurguree gibira kafalee dadhabee lafa gurgurachuutti ka'eega. Maalaa godhu? Dhageesse? Amma gaaffiin kun argite jijjiiramuu qaba. Mootummaan nama argite biyya isaatii sangaa gurgursiisee gibira gaafatu hin jiru bara. Hin jiru biyya Keeniyaati. Boqqollootu hiramaaf. Biyyuma looniin bulu. Warra qabeenyaa qabu qofatu gibira kafala. Dhageesse? South Africaani wannaa qabaniyyuu outcaringii akkuma Awurooppaa akka biyya addunyaa outcaringii qabaniyyuu. Dhageesse? So kan keenya haadha hiyyeessaatu gibira kafala. Yoo kafaluu didde nama biraatu dhaqee ollaa kan jiru footoo irratti ka'eet gibira irraa kafalee ilaa zalaalam isinin baqatti nariyamti. Baadiyyaa keessatti kanatu hojjetamaa jira. Kun hin ta'u. Dhageesse? Jedhaa jirra. Isa dargiin nuu fide argitee nurraa fudhatan amma. Mareen laraashu mareen lafti kan ummataati kan abbaa qotate irra jiraatuuti. Isa kana irraa fudhatan. Soo isa kana gaafate namni warri beekuus warri hin beeknes. So akka maal ta'e gaafun? Kanatu yakka ta'e laata? Kanaaf argitee garmalee dhaabbanne laata? Nuuf galuu dide moo? Nutu karaa malee jira moo? Sabuma kanatu ilaa zalaalam karoora wal jala yaa'uun qaba. Nambe akka Tigraay haa ta'u hawwii anis hin qabaa isinis qabdu. Garuu isatti argitee hin fayyadamne. Hiree kanan arganne. Warri hiree kana ammoo argatanii walitti hin finne. Silaa carraa abbaan Jifaar argateedha. Abbaan Jifaar carraa bareedaa silaa qaba ture. Dhageesse? Carraa bareedaa. Mangistiidhaa utuu warra Oromoo hundaa Saudi Arabiyaa dhaquu dhiisee asii walitti ijaarrate jedhe nama tokko jala yaa'a. Warri Gujiin abbaa gadaa Gujii qophaa qaba. Karrayyuun abbaa gadaa qophaa qaba. Karrayyuu warri Awaash irraa buqqisan. Ituun abbaa gadaa qophaa qaba. Soor argee umbanna kophaa qaban. Booranni kophaa qaba. So kumsaa morodaa qophaa jira. Eenyu iluu qophaa jira. Xiqqoo kan bifa wannaa illee fakkaate kan abbaa Jifaar paarlamaa qaban. Ati bakka bu'aa akkasiiti jedhan haa jedhan malee
Parlama kaman. Bakka bu'a wanna shanan irra. Shanan gibe jedhamani waamamu. Bakka bu'a qaban ka kumsaa morodaa sunisi. Arfan Oromootaa jedhanii yoo waamu jedhanis akka wanna wayii qaban. So kana dhabuu keenyatu dhageesse nama tokkoon abboomamnee buluu nu hanqise. Gobanaanis kophaasummaa isaa utuu mari'atiin naqee xilliq. Wassalaamu alaikum. Namni hundinuu kophaa murteeffatee yaa'u kan keenyas inni kanaan nu ga'e jaarmiyaan keenyas utuu argite laayinii tokko qabsiisaa jenne itti wawwaannu. Kamaalis kabiraa fudhatee galee Haayiluu Gonfaas kabiraa fudhatee galee Galaasaanis waan qaba waan tokko fudhatee galee waan mati xiqqoo tokko guurratanii galan abbaan nagaatis waan mati xiqqoo tokko namni argite warruma biyya alaatti argite waliin sijaaraa xuuxuu wal utuu jabaatee tokko ta'e dhageesse. Wanna calaqqee ani silaa isii ka Tigraay sana ni mul'isa ture. Dhageesse. Mee kabiraan mas yaadachiisutti qorma tokko. Mee laayiniidhuma miidiyaa keenyaa ilaala. Dhageesse. Odeeffannoo akka miidiyaa keelloorraa argannetti jedhee miidiyaan Oromoo ka dabarsu jira. Kana maaraan dabarsiti garuu. Indaanni xayyaq jetteetuma dabarsiti beette. Soba isaa ta'u dhugaas. Yoonni immoo waa hojjate iyyanii akka jedhee jechuudhaaf. Kan keenya walarraa fuudhaniituma dabarsu hin jiru. ONN's laayinii mataa isaa gadhiifata. Wassalaamu alaikum. OMN's kan mataa isaati. Raadiyoon garii cuccufameera yuugaan ni marree hedduudha. Soo argitee utuu wal jalaa daddabarsanii laayinii walii qaba jechuudha. Wal guduunfee jira. Bakka hundaa iyyaa jira. Waan tokko irratti jedhama. Attention namayyuu hin sodaa'ina hinata. Hinata baay'ee hata. Baay'ee hata. Dhageessee lagaalleen sodaachisa. So inni kun jira. Deebi'ee nuti qabsoodhaaf qabsaa'otatti amannee tasuma hin beennu isa sofittaa himnu. Maa wanni gaa dhossan hin jiru maal addunyaan nu argaa jira. Mootummaan ittiin lolaa jirrus nu beeka. Maali? Mee ammaan ilaala. Guyya tokko waraana dhaabna jedhee argite akka Tigraayitti waraana dhaabna. Waraana keenya faana hiriirra jedhee ka mootummaa ummatatu giddiidhaan bahee sangaan irraa fuudhamee gargaara. Keenya waraanaan gargaarraa jedhee akka jiruun buqqa'ee dhageesse koree ijaarratee of qopheessee labsee jiraata akka miidiyaatti hin jiru. Garuu OMN maa gargaartanii miti. Ammas jara keenya amma waan jettan nan beeka. OMN morma akkanaan hin jedhe. Fakkeenyuman isin hin jedhe. Amma ummata miidiyaa argite kokkob miidiyaa ka Tigraay guyyaa tokko horii guurreef guyya tokko maqaan noomne maaliif miidiyaa iyyuu kadhaluu danda'u qabsoo jaraati. Waraana jaraati. Tokkummaa jaraati. Dhageesse miidiyaa kumaatama cufame kumaatama banuu danda'a. Humni yoo jiraate humneessuudhaaf immoo mee takkaa nuti kan onnannee waraana gargaarre jira. Kuma tokko yeroo kuma tokko OMN kuma tokko kan gargaare beekan kuma lamaan jiraame. So asitti of ilaalaa gaa haga
aganuti waraana honnachiisuudhaafis amilee ijoollee hidhachiisuudhaafi qaamnu asitti silaalaa dhugaadhuma jirtuun isinitti hime waan malee waan argite tokko dabaluudhaaf tokko miidhuudhaaf miidiyaan keenya mee utunuu guddate yani maarrakkoo maalirraa qaba dhageesse miidiyaa dhabuun baay'ee nu rakkise jedheen OMN duraani iyyaan ture miidiyaan jira kabooranaati walitti dhee miidiyaa argitee eenyu ijoollee reediyoo Ameerikaa irra dabarsanii OMN wannaadha walitti dhee iyyaan ture baan tokko irratti miidiyaa ijaarrachuu qabna gaazexeessota ari'ame nama 65 galmeessineet argitee iyyaa turre Jawaar jira so iyyuma keenya kana keessa iyyi sun immoo abbaan qabu akkuma kani waraana abiyyi qeerroo irraa butate sana Jawaar sarraba keenya irraa fudhatee ce'e wassalamu alaykum haatu qabu nu wajjin oola piraaveetiidha mata durellee wali barreessee faanatti kenna asii butate arrabuma keenya irraa butatee ce'e ammoo isin Aljaziiraatii fi iyyanni Amaaraa kaasee jira so nuti immoo argitee sababuma dimsaachiin sammarratti maaliif Amaarree ganu ukkaamsite nuti miidiyaan ijaarranne maaliif walitti nun qabne artistoota dhageettii qaban maqaadha biyya keessa deemtanii biyya alaa deemtanii nama maaliif hin kakaamne akka tammaanyi nama maadhamna nuti iyyaan ture ani kana eenyu nu beeka mata duree godhee irratti haasaa ture dhageesse so miidiyaan jiraachuun bareedaadha wannaan isin argisiisuu barbaade hagam tokko dhageesse qawween yoon morme amma nama hunda bilbileena arrabsa dhugumatti amanaa dhugumatti amanta kanaafan jedhe yoo dhugaan itti amantanii ifa baa hojjedhaaga maa kadhattee hattee wannati gootu hin jiru dhageesse ifa baanii qomarun rukutanii yaamicha waraana bilisummaa Oromoo hidhachiin dhageesse kan keenya garee uummataniiti miidiyaa dhokatanii miidiyaa irratti horii guguurratu dhageesse kana dhufee harcaase gurbaadullee so ani wannan kaaseef kanaaf kana walitti ilaalladhaa isin baaqaaf callaasaa gargar baafadha ani immoo dhugaa jirtu naasa'e eenyurraayyuu goree ani miidiyaa tokko yookaan jaarmiyaa wannaa ta'uudhaaf isinitti argisiisuuf an kan isin argitee na gaafattan hundayyuu nan deggera isinii wajjin hundayyuu nan deggera isinii wajjin hin dhaabbadha garuu of gaafadha galatomi undi keessanu anis isin jaalladha rabbi hin arga so dhugaa jirtu immoo yoo isin dogongortanis yoo miidiyaa keessanis isin irraayis nan dubbadha dhageesse kanaaf wanni isin na komattaniif hin jiru galatoomaa ulfaadhaa waan amaalledhaaf miti of ilaaluudhaaf of arguun of gaafachuun ani eenyu jedhanii of barbaaduun of argitaafi kanaafan isin gaafadhe kanaafan argitee jedhe yeroo gaarii isiniif